Yooyyaa akkam jirtu hordoftoota keenya jaalatamoo odeessaa fi xiinxala keenya kanarraa keessatti poolisiin dubartii takkaati shaneedha jedhee qawweedhaan doorsisee butee deemuun dirqisiisee gudeedee adabame. Birriin biiliyoona 30 saamamuu fi kanneen kana fakkaatan qabannee dhiyaanneerraa odeeffannoowwanii fi xiinxaloota dhimma Oromiyaa, Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa irratti yeroo faanota adda addaatiin dhiyeessinu argachuu akka dandeessaniif jecha chaanaalii keenya subscribe akka gootan hiriyoota keessaniifis akka qoodan isin yaadachiisna. Gara bal'inaatti ja'a. Gujiitti poolisiin dubartoota lama isin shaneedhaan ni barbaadamtu jechuun qawween dirqisiisee butee deemuudhaan lamaan keessaa ishii tokko dirqisiisuu odeessi arganne ni mirkaneessa. Oromiyaatti guyyumaan wantoonni dhagahaman irra deddeebirraan kan ga'e ummannis waan bareef yeroo ammaa kana waanumti ulfaatanis sadarkaa laafatti ilaalamuurra gahaa jira jechuun ni danda'ama. Yakkoonni ajjeechaa, saamichaa, hidhaa fi gudeeddii waanuma haalan baratamaa dhufanidha. Qaamoleen mootummaa seera dawoo godhachuudhaan uummata ajjeesuu, saamuu fi hidhuun waan nama ajaa'ibu ta'uun hafeera. Dhiyeenya kanatti wantoonni dhagahaman amanuufillee kan namatti ulfaatanidha. Sadarkaa bulchaan aanaa tokko maaf waan ani jedhe mormitu sababa jedhuun qofa hawaasa irratti dhukaasa banuun nama nagaa ajjeesurra geenyeerra. Rifaatuu fi balaaleffannaan gochoota suukaneechoo fi mirgoota namoomaa sarbanii laaffataa dhufeera. Namni ajjeeffamee bineensa nyaachifamuun, mana keessatti nama gubuun, raasatti baasanii rashanuun, nama ukkaamsanii maatirraa maallaqa gaafachuun oduu namuu dhagahee nufeedha. Dubartoonni sababa buttaa namoota adda addaatiin irratti gaggeeffamuu fi gudeeddii qaamolee mootummaan irratti gaggeeffamuutiin bahanii galuun ulfaateera. Oduun gara gujiitirraa baate immoo poolisiin sirna bilxiginnaa kan silaa nageenya uummataa kabachiisuun irra ture dubartii tokko gudeedee dhaddachatti dhiyaatee murtii argachuutu dhagahame. Poolisiin nageenya uummataa tiksuu qabu kan silaa yakki akka hin raawwanneef dursee tiksuu qabu yoo yakkichi immoo raawwate yakkamaa qabee fuula seeraa duratti dhiyeechuun wabii nageenya uummataa ta'uun irra ture qaama yakka hojjetuu ta'ee argameera. Qaamoleen nageenyaa mootummaa Abiy yeroo adda addaatti yakkoota kanaan irra deddeebiin maqaan isaanii ka'aa tureera. Poolisiin karaa irratti yoo dhiira arge fedhu ajjeesee yoo garaa laafeef immoo maallaqa inni qabu irraa saamee gadhiisuu yoo sakattaaf mana seene immoo waan maatiin tokko carraaqqatee mana keessaa qabu kan gatii gaarii baasuu danda'u hatee ba'uun baratamaadha. Kanaaf akka ragaatti bara 2022 keessa Booranatti poolisiin sakattaaf mana nama dhuunfaa tokko seenee meeshaalee faaya warqii irraa hojjetaman hatee ba'uun maatiin waan waajjira poolisiitti iyyataniif booda ragaan mirkanaa'ee poolisiin sun murtee seeraa argachuu fi baruma darbe kana keessa magaalaa Maqiitti kan argamu manni jireenyaa Abbaa Gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa qaamolee poolisii mootummaa maqaa sakatta'iinsaatiin mana isaanii seenaniin saamamuu Abbaan Gadaa Goobanni Hoolaa yeroo sanitti kan himanii turan ragaa tokko. Yakkoonni akka kanaa hammaachaa kan turanii fi ammas kan jabaatanii itti fufan ta'uu ragaan godina Gujii lixaatti poolisiin tokko yakki gudeeddii dubartii tokko irratti raawwate agarsiiftudha. Poolisiin yakkamaan kun halkan maqaa nageenya naannoo eeguu jedhuun kan daandiitti bahe yoo ta'u dubartii halkan fincaaniif gadi baate meeshaa waraanaa qabatee ture itti naannessuu fi sinshaneedha maqaa jedhuun doorsisee gudeeduu abbaan seenaa aanaa surroo barguddaa BBCtti himaniiru. Yakkamaan kunis yakka raawwate kanaaf hidhaa waggaa 7 adabamuu abbaan seeraa kun himaniiru. Qaamni nageenyaa uummataaf wabii nageenyaa ta'uun irra ture haala kanaa yaaddoo nageenyaa uummataa ta'aa jira jechuudha. Rakkoon nageenyaa naannichatti dabalaa dhufee qaamolee mootummaatiinis dabalaa deemuu mala. Gujiittis waanumti wal fakkaatan baatii adoolessaa bara 2015tti dubartii tanarratti raawwachuu abbaan seeraa kun ibsaniiru. Poolisiin maqaan isaa Ganamee Koonsoo jedhamu dubartoota dukkana keessa argate lama isin miseensa shaneetii shanee biraa dhufaa jirtu jedhee waan isaan itti himaa jiran dhaga'uu diduun akka adabamuu qabanii fi hidhamuus akka qaban sodaachisuun meeshaa waraanaa qabatee tureen dirqisiisee fuudhee deemutu himama. Qeesaan irratti dubartoota lamaan keessaa takka humnaan dirqisiisee yakka gudeeddii irratti raawwachuu ragaan abbaa alangaas mirkaneeffachuu abbaa seeraa murtii kennan ibsuun beekameera. Yakkoonni akka kanaa lafa sochii waraanaa kana caalaa jabaatee jirutti dubartoota irratti gochoonni badoon safuu hawaasaa cabsan meeqa akka raawwataman tilmaamuun nama dhibu. Yakkoota akkanaatiin dubartoota meeqatu haamilee cabanii hawaasa keessatti mataa ol qabatee deemuu dadhabe laata. Kan ilmaanii fi abbaa warraa isaanii fuulduratti gudeedaman maatii fi firoota isaanii duratti kabajni dubartummaa isaanii irraa mulqamee dirqisiifamanii gudeedamanii kan murtee haqaa fi yaala xinsammuullee dhaban manni halakkaa'u. Waraanni mootummaa lafa bobba'e hundattuu dhiira maqaa shanee deeggartu jechuun kumaatamaan ajjeesee kanneen lakkoofsan xiqqaa hin taane immoo madeechuun kaawwan mana hidhaatti ugguree dubartoota ilmaanii fi abbaa manaa malee hambiseera. Bakka lolli gaggeeffamutti dirqisiisanii gudeeduun humnoota mootummaatiin raawwatamu akka meeshaa waraanatti yookiin tooftaa waraanaa ittiin qorqalbii uummataa cabsaniitti hojiirra kan oolu yakka waraanaa yoo ta'u
yakki akka Oromiyaa lixaa kibbaa fi giddu galeessa bakka lolli waraana bilisummaa Oromoo fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti gaggeeffamutti humnoota mootummaatiin raawwatamaa jiraachuun beekamus uwwisa miidiyaa garuu argachuu hin dandeenye. Qabeenyas jalaa saamuun harka duwwaatti hambiseera. Lafa waraanni bilxiginnaa bobba'e hundattuu haawwan Oromoo sodaa ilmaanii fi abbaa warraa isaaniif yaaddoo fi gadadoo keessatti eega kufanii bubbulaniiru. Garuu rakkoof cinqii isaanii kana eentu argaaf laata? Namni nagahee sobaa qopheessuun daldaltootaa fi dhaabbilee adda addaatiif gurguruun birrii biliyoona 30 saamee yakka waliin dha'uutiin shakkamee magaalaa Finfinneetti to'atamee qoratamaa akka jiru poolisiin federaalaa har'a beeksiseera. Shakkamaan kun kan to'atame maqaa nama teessoonsaa hin beekamne Salamoon Muluu Kaawun jedhamuun waraqaa eenyummaa sobaa qopheessuun waraqaa eenyummaa kanaan eeyyama daldalaa damee daldalaa maashinarootaa fi meeshaalee kireessuu irratti galmaa'ee bittaa fi gurgurtaa irratti osoo hin bobba'inii fi homaa osoo hin gurgurin daldaltootaa fi dhaabbilee adda addaaf birrii biliyoona 30 fi miliyoona 100 fi miliyoona 52 ol gurguruu isaatiin ta'uu ibsi poolisiin federaalaa fuula miidiyaa isaa irratti baase kun ni agarsiisa. Namni kun yakka waliin dha'uu erga raawwate booda yeroo dheeraaf dhokatee turuu fi poolisiin federaalaa Itoophiyaa to'atee qorachaa akka jiru ibseera. Yakkamaan tokko haga maallaqa biyyattii biliyoona 30 ol karaa seeraan alaa sassaabbatuu fi gocha seerri biyyattii hin eeyyamne kana hunda yoo raawwatu qaamni seeraa biyyattii eecha ture kan nama jechisiisudha. Akkuma oduun kun dhagahameen namoonni adda addaa yaada isaanii qooddachuu irratti argamu. Namni dhuunfaa aangoo homaatuu hin qabne tokko karaa seeraan alaatiin maallaqa baajata waggaa naannoo tokkooyyuu ta'uu kan danda'u walitti sassaabbachuu kan danda'u yoo ta'e qondaalli mootummaa tokko waggaatti hagam sassaabbachuu danda'a laata? Abbaan qabeenyaa firoomaa fi hariiroo gaarii mootummaa biyya bulchaa jiru wajjin qabuu fi dhaabbileen maqaa adda addaatiin biyyattii keessa socho'u irratti argaman waggaatti qabeenya biyyattii fi uummata hagam akka saammachaa ba'an tilmaamuun nama dhibu. Bara biyyattiin malaammaltummaan akka malee laaqamtee fi firummaa fi hiriyummaan faayidaaf walii hirsan kanatti qabeenyi biyyattii harka namoota dhuunfaa muraasaatti sassaabamaa akka jiru hubachuun ulfaatan fakkaatu. Kana dura qondaalli mootummaa taa'ee danda'a qaamoleen mootummaa sababa adda addaa uumuudhaan uummatarraa maallaqa saamaa turuu fi maallaqni isaan uummatarraa saamaa turanis eecha akka dhaqee kan hin beekamne ta'uu ibsanii ture. Bara 2019 qawwee qonnaan bulaaf binna jechuun nama tokkorraa qarshii 12,000 ol sassaabbachuun walumaa galatti birrii miliyoona 600 ol kaadiroonni mootummaa nyaachuu taa'een ibsee ture. Maqaa deeggarsa maatii Haacaaluu Hundeessatiin maqaa deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa fi sababoota adda addaatiin maallaqni sassaabamee kiisii kaadiroota PP galee kan laayoon ta'u. Egaa hordoftoota keenya odeeffannoowwan keenya har'aatirraa waa hubattaniirtu jennee abdanna. Qabiyyeewwan odeessaa fi xiinxalaa kan siyaasaa olaantummaa seeraa mirga namoomaa dhimma aadaa hawaasummaa fi kan kana fakkaatan irratti dhiyeessinu akka isin hin dabarreef chaanaalii keenya sabiskiraayib godhaa hiriyoota keessaniifis qoodaa jechaa kanumaan xumurraa fayyaa ta'a.